irraanfatu gara dabarsee ka'ee dhufe malee jechuudha. Ishiidhaafis nahee miti anas jaalatee miti akkamitti ani deemee akkanatti ishiin kana hojjetti waan jedhutu sammuusaa keessatti yaanni negatiiviin nam'eef malee ishiidha yaadee miti jechuudha kan nufe inni. Maaliif durattuu waan xiqqoodha jedhee sababeeffateeti jechuudha. Isaayyuu dubbiin wanni isaa hundi ganaadha jechuudha. Ganaa. Ani ganaa qoradhee bakka inni jirus waan inni irra jiru hundaayyuu irra gahaan jira jechuudha. Kanaafuu isa inaafa gube malee ishiidhaaf yaadee miti fudhatte. Anis immoo waan ishiin itti na fudhatte san itti dhugoomsa fi gonkumaayyuu isa dhiisuutii hin danda'u. Oo fudhadhes jechuudha. Na fudhadhas immoo jechuudha. Kiyya ta'as immoo erga jirtuu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taataniin jecha. Egaa hundi keessanuu akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan waaqa biraa isiniif qaba isiniin jechuun jaaladha. Warri na jaalattanis ta'e warri na jibbitanis baay'een keessan jechuudha. Ati sareedha maal ishiitu saree jettaniitiin arrabsatanii rakkoo hin qabu namni jireenya ofii jiraata malee jireenya namaa kan jiraatu miti jechuudha. Ani jireenya mataa kootiiti kanan jiraachaa jiru. Egaa Maartiin immoo jechuudha wanta hin taane wanta dhugaa hin fakkaanneen jechuudha fakkeessitee abbaan miliyoonis immoo jecha ishii qabatee dhufeeti jechuudha kan na tume jechuudha. Ammaa fi isinitti argisiisuuf baay'ee ulfaataadha jechuudha. Yaa galanni rabbiif haa ta'u amma homaa hin jedhu jechuudha. Hundumaafuu nan rukutamis hin jedhu nan buruqes hin jedhu garuma kootti qabadhee waan hundumaa karaa naaf ta'utti hin deemaa jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaade tananii ani amma sa'aatii kana keessatti wanta ani ofii kiyyaa takkaayyuu yaadee hin beekne na yaachiste jechuudha. Amma Maartiin namni badaan karaa badaatti nama oofa dhugaa dubbachuu fi ani akka inni itti hariiroo abbaa manaa ishii wajjin qabuu fi akkaataa ishiin itti na shakkite garaagarummaa qaba. Abbaan manaa ishii silaatuu irraa deemee jira gatee jira waan jedhu yaaddeeti. Kanaaf sababa biraatiinis abbaan manaa ishii kan itti jijjiiramu ta'e ani waan hin beekullee hin qabu. Sababa biraatiin itti jijjiirameeti jechuudha. Tariitii hin beeku sababa inni itti jijjiirameef sanillee ani wanta hin beeku hin qabu. Garuu immoo jechuudha ammatti likii cimaa tokko keessa na seensiste jechuudha Maartiin. Ani osoo du'a taataa isarraa gori osoo ishiin naan jettee amma yeroo kanatti irraa goruu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaani anis xiiqiin deema ishiinis xiiqii haa deemtu jechuudha erga akkasii. Ani abbaan miliyoona akkuma deemetti narraa achitti haafu yoo hafuus baate immoo ani fi inni duraa wal beeknaa rakkoo miti jechuudha. Kana fakkaata. Isarraa immoo gori wanta akkasii kun sin hawwaaxxa'u kana ammallee abbuma miliyoonti madhee si dhaansisaa yoo kan jettu ta'e dhaadhaanu rakkoon qabu jechuudha. Akkuma amma miidhamee kanatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ta'anani namatti dhiyaachuun hafu namatti dhiyaachuurraa dhiisuu namaaf wayya yeroo tokko namni immoo waan hin taanetti nama harkisa sinii galee ani amma dhugaadha wajjin haasa'uun kiyya wajjin haasa'e immootu wanta ishii yaadde kana waliin hin haasofne ani bultii ishii diiguu fi miti wanti nani isa wajjin hin haasa'e yookaan immoo egaa abbaan manaa kunarraa deeme abbaa manaa ishii fudhachuuf miti ani si jammar jechuudha. Egaa ishiin immoo kana yaadde ani immoo na fakkeessaaf jechuudha sinii galee nan dhugoomsaaf fakkeessuu qofa osoo hin ta'in nan dhugoomsaaf dhugumaanin erga isheenuu kana yaadde ani immoo dhugumaan waan ishii yaadde kana gochuuf hin qaba waan jedhutu keessa koo galee illikii keessa koo galee jechuudha. Kanaafuu ani ammas taanaan wanti isarraa na daangeessu hin jiru jechuu barbaade tanan. Gabaabumatti wanti isarraa na daangeessu waan ishii shakkite kanallee raawwachuu wanti na daangeessu hin jiru jechuudha. Lolli ishii kanarraa nan deebisu abbaan miliyoonis na tumsiistus abbaan miliyoon ani akkan godhetti
akkan ofirraa dhoowwuu qabutti ofirraa nan dhoowwa jechuudha isa. Tarii takka ijoollee isaa gatee mana isaa gatee waan xiqqishuudha jedhee mana isaa gatee deemee mitiin eega deebitti innis homaa na biraa hin qabu. Maartiin immoo jechuudha erga na shakkiteetti erga waan hin taane wanna nan yaadne kanatti naa yaadde ani immoo isheedhaaf dhugoomseen akka isheen siriittuu maraattu ishii gochuu nan danda'a jechuudha. Hanga isheen narratti hojjette kana jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Akka isheen narratti hojjettee isa na dhaansistee wanta bakka jedhamuu hin qabne wanta kana hunda naan jette ani immoo dhugaa godhee nan argisiisa jechuudha. Ani egaa abbaa manaa ishii nama fudhatu ishiin itti na shakkiteeti. Ani immoo dhuguma abbaa manaa kiyyaa dhiisee yookaan immoo abbaan manaa koo deemeera. Kalaas na gatee deemeera. Ijoollee isaatis gatee deemeera. Iddoo ani jiru iyyuu nan beeku garuu ishii waan akkanaa itti himnaan inaaffan gubee ka'ee dhufee jechuudha. Inaaffatu gara dabarsee ka'ee dhufee malee jechuudha. Ishiidhaafis nahee miti anas jaalatee miti akkamitti ani deemee akkanatti ishiin kana hojjetti waan jedhutu sammuusaa keessatti yaanni negatiiviin nam'eef malee ishiidha yaadee miti jechuudha kan nu feenne. Maaliif durattuu waan xiqqoodha jedhee sababeeffateeti jechuudha. Isaayyuu dubbiin wanni isaa hundi ganaadha jechuudha. Ganaa ani ganaa qoradhee bakka inni jirus waan inni irra jiru hundaayyuu irra gahaan jira jechuudha. Kanaafuu isa inaafa gube malee ishiidhaaf yaadee miti. Anaafis akka jireenya namaa keessa galu hin barbaanne fi miti isinii gale wanti inni isa gube inaafa tokkicha kan qabu. Maartiinis immoo akkam erga abbaan manaa ishee irraa deemee natti jijjiirame tariitii dubbii wal faana ta'uu dandeessi isinii gale wanti ana faana yoo haasa'ee akka waan ani ishiitti gorsuu wayiitti fakkaachuu danda'a isinii gale. Ani nama akkasiitis jedhee of yaadu garuu namni kara itti fudhate sanitti erga ishiin gara badaatti na fudhatte anis immoo waan ishiin itti na fudhatte san itti dhugoomsa fi gonkumaayyuu isa dhiisuutii hin danda'u. Oo fudhadhes jechuudha. Na fudhadhas immoo jechuudha. Kiyya ta'as immoo erga barbaaddetti jechuudha. Ganaa akka ishiin maraattuun ishii taasisa jechuudha. Akka ishiin maraattu bilbilaanis wajjin haasa'u. Yeroo baay'ee inni kara birootti deemee hojjetaadha. Kara biroo deematti hojjetaa mootummaa waan ta'eef kara biroo deemaa hojjetaa ishii bira hin jiru. Kanaaf shakkuu dandeessi. Ani immoo shakkii ishiin shakkite kana gaa dhugaa taasisuu fi nan danda'a jechuudha. Sa'aatii kanatti akka inni ishii dhiisee ana wajjin jiraatu gochuu nan danda'a jechuudha. Wanti na daangessu hin jiru. Kana beekuu qabdaa siin jechuu barbaade sanani. Kana fakkaata erga namni tokko wanta hamaadhaan namatti dhufee wanti godhan hin jiru jechuudha. Hamaan hamuma waan ta'eef hammeenyuma baata yeroo baay'ee. Anis immoo wanti ishii fakkeeffatte kana immoo dhugaa dhugoomseen ishii argisiisaa jechuudha. Kana fakkaata isinitti oduun dheeressu nagaan turaa isiniin jechuun barbaada. Warri na arrabsitanis warri na jaalattanii naaf naatanis galatoomaa hundumti keessanuu isinii galee hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Warri yeroo arrabaa qofa dhiyaattan tokkoffaa kan taatan teenkiyuu isiniin jedha karaa biraati. Ani jechuun arrabni keessan homaa natti fakkaatu baradhee ammas jammar homaa natti fakkaatu maaliif waan an hojjedhu kanan caalu waan ta'eef arrabni keessan isinii galee waan an irra jiru cinqii irra jiru kana yeroo baay'ee jechuudha. Yoon ani garmalee dhiphadhee too cinqamu isin immoo fiddanitti naa dabaltu waan ta'eef baradheen jira amma jechuun natti ulfaatu siruma natti ulfaatu isinii galee. Kanaafuu na arrabsitanis na dhiistanis I don't care isiniin jechuu barbaade sanani. Mee maal naan jettu isin asirratti itti dhugoomsiif naan jettu moo laakkii bayi dubbii namaa bultii namaa keessaa naan jettu. Jalqaba ani bultii namaa seenin jiru garuu immoo akkan seenu kan na taasise ishii mataa isheeti jechuudha. Ani waan akkanaa sammuu kiyya keessattuu galee hin beeku jechuudha. Ani tariiti ijoollee koo guddifadhinnaa daa'ima kiyya guddifadhinnaa barsiifadhinnaa ijoollee baay'een qabaa galanni rabbiif haa ta'u. Garuu immoo xiiqiin dammarra mi'aa isa jedhu Oromoon hin dagatinaa isiniin jedha.
egaa waan ta'aa jiru hundumaa argaa jirtu, jalqabarraa kaastanii hanga dhumaa yoo daawwattan maaltu akka ta'u yaaduun